Kabajamaa maamila keenya maal siif haa ajajamu? Maaliin siif fidaa? Maal feeta? Wanti nyaatamu maal faadhaatu jira? Maal qabdan? Paastaa, ruuza, mokoroonii, bayyaayinatii fi xibsiitu jira. Hayyee paastaa lamaa fi biddeena lama xibsii sadii gubbarra naqii fidi. Hay 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 hay. Way ajaa'ibumaa usaame. Obboleessa kiyya atuu gurgugaa kana garaan sirra maxxane nyaata dila kana iseen nyaachuu deemta. Bareeddu teenya naarrabsuu fee taasisanu ta nyaata kiyyaas hin dhibiniiti deeminaa fidi. Garaan kiyya narra maxxanullee kifilii lama ta'ula keessaa qaba. Achittiin nyaadha. Ati ifiifuu chaappistik teetun nama citaa dheedisi fakkeessiti. Chaappistik magariisa maa dibatta? Haya atilleen firraa'us ta chaappistik kiyyaas hin cinqu. Chaappistik wanti hin dibadheef akka horiin dhufee kiis na godhuuf.